qabbannaan bareeda. Yeroon kan misoomati. Baay'ee maddoo xurii iddoo hamaa ture iddoon kuni. Laga namni asitti dhiyaachuu hin dandeenye. Beena hin deemnaa, qabbannaa, maaf gubannaa, dhaqnee qabbaneeffannaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jenna. Qophiin keenya Siimboo Finfinnee galteetiin kan jirtu qophii keenya Siimboo Finfinnee torbee kanaatiin misooma qarqara lageenii keessaa tokko kan ta'e misooma Hinxooxxoodha. Hanga bishaan qabbanaatti ijaarame irrattidha kan argamnu. Egaa misoomni kun lafa hektaara 87.6 irrattidha kan ijaarame. Dheerina ammoo kiiloomeetira 10.5dha kan qabu jechuudha. Qabbannaan kanaan dura lafa balfaati kan ture lagichi har'a miidhagee haroodhaan akkanatti guutameetiin bareedeetiin jira. Namoonni egaa dhufanii guyyoota sanbataa bashannanuu danda'u. Nuti itti qophii keenya Siimboo Finfinnee torbee kanaatiin jiraattota naannoo kanaa waliin turtii kan taasisnu ta'a. Qophicha seemmanni sagalee dhalootaa fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloon ta'uudhaan qopheessan. Qophicha kan durse Guddataa Jamaati. Nu duukaa bu'aa. Qabbannaa jedhu malee bishaan qabbannaa jedhu malee namni qabbannaa yaadate hin jiru. Misooman afaan qofaani qabbannaa kan jechaa turani uummanni biraa jechuudha. Garuu nuti amma idda tokko taane mootummaan keenya Dr. Abiy Adanacha Abeebee dhufanii laalanii kunoo maqaa bishaan qabbannaa kana maal akka fakkaatu addunyaa irratti Eurooppii godhanii tagarsiisanii nutti agarsiisanii baay'ee gammanne. Ani waggaa 17 as jiraadhe qofaa kan nama qabsiisu tu jira naannoo isaa maaliif mana fincaanii bukkee jira lolaan kan itti dhufu mana fincaanii irratti fidaa hin ajaa manni lagarra jira tubboon lagarra jira kosii adda addaatu lagarra jira baay'ee xuraa'ee ture dhukkubaaf saaxilamee ture namni amma garuu sombi uummataa akka fayyu kan godhani baay'ee galatooman. Naannoon kun badaa kan nama jibbisiisu addeen ijoolleen itti kan xabanne addee qoshashaan itti gannamu namni illee ittiin dabarfachuu kan hin dandeenye xiraansaa karaa nama hin dabarsine addumti karaan kun ilaalanillee ijaanillee namni hadha laaluu dhiisiti karaa darbuun illee makiinaadhaan karaa nama sodaachisu ture. Naannoon kun egaa akkuma beekamu laga qabbannaa yookaan bishaan qabbannaa jedhama. Lagni kun xurii ture. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee ciincaa karaan isaa deemuuf namatti hin tolu. Naannoo kana bishaantu ture, corroqa garaagaraa ture. Makiinaan yeroo darbu baay'ee namatti faca'a. Baay'ee maddoo xurii iddoo hamaa ture iddoon kuni. Darbee nageenyumti isaallee iddootti duuriyyoonni iddoo kanaa ka'anii laga kana keessaa ka'anii gara goodaa kana fa'ii ka'anii iddootti isaanii nama miidhanii saamanii iddootti namni saamamaa turedha. Garri amma gammi kuni amma yoo ilaalte gama naannoo Addabaabaayii jedhama. Addabaabaayii kana jalaati namooti baay'een achi ka'anii saamamu turan. Amma garuu kun hundumtuu ka'ee baay'ee bifa amma argamu kanaani baay'ee bareeda. Baay'ee kan namatti toluu fi xuriin kanaan dura ture yookaan qoshaashaan kanaan dura ture hundumtuu ka'ee qulqullummaan akkaataa kanaa bifa bareedinaatiin akkaataa kanatti argamee jira. Kanaaf inni kun immoo akkuma argitan amma nuti ijoollee keenya wajjin deddeemaa jirra. Kanaaf baay'ee namatti tola. Ijoollee keenyaafis gaariidha. Karaa biraa immoo dhukkubumallee nurraa ittisuudhaaf baay'ee gaariidha. Ciincaan sun ka'eera waan ta'eef kanaan dura dinaa utaalloon qufaan adda addaa ka'ee nama rakkisa. Dhuguma haasa'uudhaaf bishaan qabbannaa dur beellaa beellaa tas turee ture. Karaa kanaan deemee hikimannaa dhaqaa ture. Karaa kanaan argisee kunnu aja'an kuttu. Bishaan ajaa'ee bishaan waa hedduutti darban waraqatatti darban asiin beemana fincaanee asitti fincaanaa ture namni. Kanaafuu baay'ee rakkisaa ture. Durimmaa abbootii keenya irraa oo dhageenyu warra dur turerraa
lagni kun laga guddaa laga hawaasni keenya keessattuu maqaa qabdu laga qabbannaa jedhamee waggaa sirbamuuf irree hin beekamti. Waggaa nutti himan egaa laga qulqulluu laga waa tokko hin qabne turte. Garuu yeroo booda egaa umurii keenya waggaa agarru laga namni asitti dhiyaachuu hin dandeenye laga namni jidduu kanaan darbuu mootii meetira 1,000tti dhiyaachuu hin dandeenye baay'ee kan nama jibbisiisu ture. Foolii badaa qaba. Kanaaf fasaashiin magaala kana keessa gannamu hundi kanatti karoora malee seera malee gannamaa ture. Kanaaf baay'ee ajaa'ibni isaa waan malee ture. Nagaartuu Nagaadha, nagaadha. akkam jirtan? Nagaadha. Akkam? Sa'a nagaan galee gaariin aannan isaa gaariidha, nagaadha. Yaa ta'u maqaa keessan natti himame? Shaalaqaa Dirriibaa Gammachuu Maganaasaan Seenee Sanbatoo Guddisaan jedhama. Tole guddaa galatoomadha. Egaa yeroo ammaa kana laga qabbannaa irratti argamna. Qabbannaan akkanatti misoomtee jirti. Mee dur maal ture naannoon kun yoo beektan? Bishaan kun gaaraa dhufa. Naannoo kana randarraa dhufa. Bishaan kana keessa manni barumsaa isaas jira. Naannoon kana Minilik hospitaaliinis as jira. Kibir Zabanyaa hospitaaliinis kunoo harka oliiti. Kibir Zabanyaa Saraawitii Kokoba Tsifaa Timirti Beetii kan jedhamutu Kunoo gama kana kunoo gama kana jira. Alaamana isaa sa'a nama isaa keessa beekna. Manni koo amma shooladha eekkadha. Waggaa meeqa jiraatan naannoo kana? 50. Waggaa 50. 50 caala. Akkanan bareedu. Akka har'aa kanan bareedu. Qabbannaan bareeda. Bareeda. Kanuma ilaalani kanuma bareechani. Anis keessa isaa hundumaa karaa hundumaa mandara hundumaa nan beekaa har'a bareeda hojjetamaa jira. Sabni kuni nagaa jaalatee biyya isaa ta'uudha. Biyyi kun kan isaati. Dhalli kun kan isaati. Dhalchi kun kan isaati. Kan hojjetu kan yaadu kan isaati. Kan bulchu kan bulchisiisu kan isaati. Bulchaan biyya kanaa nama nagaa qabu nama jaalatamu. Kan biyya kana bulchus kan ajajus kan ajajamus bareeda. Kan karaa qulqulleessus bareeda. Qulqullummaa hundumaa hargaa. Biyyi kun qulqullummaadhaan wal jaalataa naaf laatu. Dur bishaan qabbanaa qabbanuma ture dhaawata keessa balfaa'uun boodarra jiraachuuf bakka rakkisaa ta'een yaada hoogganaa itti aanaa abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee obbo Suyyum Kabbadaati. Akka seenatitti maqaan isaa guddaadha. Naannoo amma jirru kanatti immoo bifa maqaa isaa hin madaalleen gubbaa Inxooxxoodhaa kaasee hanga as ga'utti hanga bishaan qabbannaa kana ga'utti guutumaa guutuu balfawwan adda addaa itti gatamee xuraawwan dhaabbilee adda addaa keessaa namoota dhuunfaadhaan keessatti gatamee guutumaa guututti miidhagina dura qabu sana dhabee haala dura jiruun ala ta'e bishaanis badee kan turedha. Isa sana amma hojii bifa kanaan hojjetameen akka deebi'u taasifamee jira. Hawaasni naannoo kanaa jireenya akkamii gaggeessaa ture? Egaa hawaasni naannoo kanaa haalli jireenya naannoo kanaa iddoo rakkisaa ta'edha. Tokkoffaa laga qarqara jiraachuu isaaniitiin wal qabate qarqara lagaa irratti balaawwan adda addaa yeroo adda addaatti irra gahaa tureera. Xuraawaa adda addaatiin immoo iddoon kun qabamuu isaatirraa kan ka'e guutumaa guututti balaan dhukkubbii adda addaatiif saaxilamanii akka turan nutti agarsiisa. Kanaaf haalli jireenya hawaasaa naannoo kana jire guutumaa guututti baay'ee rakkisaa ture. Qarqara lageenirra jiru galoo adda addaatiif saaxilamanii turanii infraastiraakcharii adda addaallee namoota kanaaf kennuudhaaf iddoo rakkisaa ture waan ta'eef waan sana hojii geeddaruuti guutumaa guututti kan taasifame. Jireenya hawaasummaatiin wal qabatee naannoon kun namni keessa jiraata jedhamee iddoo namni jiraatu jedhamee illee iddoo hin yaadamne ture jechuudha. Egaa daawwattoota keenya kan simbira gahaa jiru qophii keenya Siimboo Finfinneeti. Torbee kanaa fi qophii keenya Siimboo Finfinneetiin dhimmi ilaalatiin jirru misooma qarqara lageenii keessaa tokko kan ta'e Inxooxxoodha. Haga bishaan qabbanaatti kan ijaarame irrattidha kan argamnu. Naannoon kun kanaan dura balfaan kan guutame ture. Namni asiin darbuudhaaf rakkisaa, jiraachuudhaaf rakkisaa. Bakka tureetu har'a miidhaguudhaan akkanatti faayame. Egaa haroon namtolcheen akkanatti bareedeetiin jira. Namoonni guyyaa sanbataa, guyyaa boqonnaa isaanii daa'imman isaanii waliin bidiruurra haroo kana irratti dhufanii bashannanuu bohaaruu danda'u jechuudha. Egaa qophiin keenya itti fufee jira. Ammallee nu duukaa bu'aa.
abbaa qeetitu ture deebi'ee natti fakkaata. Abbaa qeetitu biyya bareessaa jira. Dhuguma waggaa laallu kun waan ajaa'ibaa. Guyyaa guyyaadhaa egaa Finfinneen akkuma laaltu kana dabalattee kan biraatis hin jira akkasuma. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Dhuguma namatu hojjete, namatu kana hojjete si jechisiisa. Ani Dubaay waan hin jiru natti fakkaate. Dhuguma jechuudhaaf waan itti dabalee haasa'us moti. Kun egaa mootummaa keenya keessattuu Prime Minister Dr. Abiy akkasuma kaabinee isaa Dr. Adaanech kantiibaa teenya baay'ee galata guddaa isaan yaaga'uun jedhaani. Isaantu kaabinee isaaniitiin egaa 724 kan jedhuun hojii akkasiitiin kana galgalaa ganama yerootti kennanii hojjetanii akkanatti bareessanii kan ammoo dhaloonnis nus kunuunsuun nurra jira, eeguun nurra jira, akka ija keenyatti kana dhalootaaf dabarsuun nurra jira jedhee tanan yaada. Hadha immoo biyyuma keenya iyyuu nutti hin fakkaanne hadha Finfinnee keessa waan jirus hin fakkaatu. Kunariin kan jaa kana keessatti waan hojjetame iyyuu hin fakkaatu. Akkaataan itti hojjetame immoo ajaa'iba isaati. Badaa itti gammadne namni kan hin argine kan beeku gaa. Namni kana hin argine nama du'e malee namni fayyaan kan hin argine kan ittiin hin gammadin hin jiru. Badaa nutti tolee badaa itti gammadne ijoolleen keenya iddeen ooltu hin jirtu. Ergasii itti galanii du'anii itti galanii dhumanii haramanii bahanii dhageenya. Amma kunoo waan ittiin bashannanu ittiin hojjetanii ijoolleen keenya dhufanii ittiin oolanii bishaan qulqulluu keessatti akka barbaadan ittiin oolanii kan ittiin galan dhugaatii ta'enna badaa itti gammadne. Kuni lammaffoo dhalachuu jechuudha. Itoophiyaa kana keessatti lammaffoo dhalachuu jechuudha. Addaan bittinnoofte uummanni hin jirtu wal nyaatte kan jechaa turanii qaanaaniiru. Maaliif amma misoomni kana kun hojjetamaa jiru faranjiin tokko nu keessa hin jiru. Duratti misooma xiqqoo tokko hojjechuudhaaf dhalataa biyya alaatu dhufee hojjeta. Amma faayinaansiinis keenyuma, gimbanyaanis keenyuma, anaaxinis keenyuma, hundumtuu injiinaris keenyumaan hojjechaa jirra. Kanaafuu akka dandeenyu addunyaatti nu agarsiisaa jira. Maaliif kun gammachuu guddaadha kun. Maaliif biyya tokko keessatti dura daandii nama qabu. Itti aansee nama misooma uummataatii fi mana bareedduu hojjetee kan qabu. Dura daandiitu dursaa itti aansee manatu itti fufa. Mana caccabduu keessa jiraate, mana moofaa keessa jiraate, daandii dhiphoo keessa jiraate biyya jechuun hin danda'amu. Magaala keessatti. Kun amma mootummaan inni kuni magaalaa qofaa miti kan hojjechaa jiru. Baadiyyaa illee hojjechaa jira. Maaliif namni waan qulqulluu keessa jiraachuu qaba. Daandii bal'aa irra deemuu qaba. Namniif konkolaataa wajjin deemuu hin qabu. Addaan baasuu qabnaa kan jedhu isa dhugaa dubbachaa jira. Isa dhugaa dubbatee hojjechaa jira. Wanna dubbatee kan immoo hojjechaa jira. Finfinnee keessa lageen hedduun jiraatanis akkaataa uumama isaanii eeggataniin tursiisanii dhalootaaf dabarsuu irratti hojii misoomaa Hinxooxxoo haga bishaan qabbanaatti hojjetame uumama kan wal simsiise akka ta'e kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee kaasuun isaanii ni yaadatama. Beena hin deemnaa, qabbannaa, maaf gubannaa, dhaqnee qabbaneeffannaa. Artistoonni hedduun waa'ee bishaan qabbanaa laggeen Finfinnee weellisaniiru. Artist Alii Birraa Tsahayyee Yohaannisiis kaasuun ni danda'ama. Laggeen magaalaa Finfinnee akka isaan weellisaniif sana taa'aa hin turre bishaan qabbanaas jechuudha. Laggeen Finfinnee keessa jiran kennaa uumamaa ajaa'ibaati. Garuu kunuunsutu nurraa eeggama ture. Artistoonnis kennaan uumamaa kunneen akka kunuunfamanii fi eeggaman weelluun waamicha dhiyeessaa turan jechuudha. Deeggarsa Rabbiin dhaloota kanaaf uumamni uumaa ganamaa isaa eeggatee akka bakkatti deebi'u hojii misooma Hinxooxxoodhaa hanga bishaan qabbanaatti hojjetameen milkaa'uu danda'eera. Jiraattotni magaalaa Finfinnee EMN+ sagalee dhalootaa waliin turtii taasisanis mootummoonni kanaan dura Itoophiyaa bulchaa turan osoo akkaataa kanaan biyyattii misoomsanii Itoophiyaan tarree biyyoota guddatanii hiriiruu dandeessii turte jedhu miira gaabbiin. Bara dargii beekaa daa'ima ta'usi bara dargii beekaa sirriittan beekaa ittaanettis egaa bara Ihaadegiinan beekaa dhuguma biyyattii tana
Egaa yeroo sanis gazzabni gabiiniin sabasabamaayyuu ture bakka makka liccisiisan egaa kun immoo mootummaan ammaa kun waggaa 5 keessatti sanuu waggaa 3 asitti kana hojjechuu isaatiif isaan eecha turanii nurree ummanni biyya kanaa egaa kan hojjetu kanaaf laalchi keenya maal fakkaata jennee ilaaluun nurra jira dhuguma jechuudha. Mootummoonni darban waan isaan hojjetan ammarra dhaabbadhee waggaan laalu maali mootummuma biyya kana bulchaa tureetu biyya kanarra ture si jechisiisa. Dhugaa jechuudhaaf mootummaan kun yaa galataa'u biyyattii tana biiftuu godhee kana caala egaa waggaa 3 keessatti kan kana hojjete kana caala waan baay'ee hojjeta jedheen abdii qaba. Kanaan dura mootummoonni turan baay'een turaniiru. Waa'ee laga kanaa hin ilaalle. Laga kanas haa ta'u iddoo biraas haa ta'u iddoo biyya biraas yookaan immoo kutaa Finfinnee iddoo kam lagarra kan jiran kana hundumaa mootummoonni jiran hin ilaalle. Amma garuu mootummaan kun akkaataa kanatti ilaalee bifa kanaan nu bareechee misooma lagarra akka kanatti nuuf hojjete. Kanaaf mootummoonni kanaan dura turan yookaan immoo warri kanaan dura turan utuu akkaataa kanatti hojjetaa dhufan ta'ee biyyi keenya kana caalaa ballatti kana caalaa guddattee kana caalaa galii adda addaa argamsiiftee biyyi keenya guddatti. Kanaaf baay'ee teellattamne irraa haa ta'uyyuu malee garuu ammumayyuu hojiin hojjetamu yoo hojjetame baay'ee hojjetama jennee yaanna. Kanaaf akka kana ture jechuudha. Baay'ee biyyi keenya guddattee baay'ee galii gurguddaa argamsiifte turte. Kanaaf baay'ee mootummaan hojii gaggaarii hojjetaa jira jechuudha. Misoomni Hinxooxxoo haga bishaan qabbanaa dheerina kiiloomeetira 10.5 kan dheeratu bu'uuraalee misoomaa namoomaaf oolan kan hammateedha. Hinxooxxoodha hanga qabbannaa kan jiru sarara dheeraadha. Hojii misooma koriidarii fi qarqara lageenii marsaa lammataa irratti muummee ministeeraa hooggansa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif kennanii akka misoomsan ergama kennameef keessaa inni kun isa tokko. Kanaaf hojiin misooma kana walumaa gala naannoo kiiloomeetira 10.5 dheerata Hinxooxxoodhaa kaasee hanga asiitti. Dheerina kana keessatti infiraastruktariiwwan adda addaa of keessaa qaba. Keessattuu iddoowwan oolmaa daa'immanii, iddoowwan dirreewwan ispoortii adda addaa, paaviloonota ispoortiiwwan adda addaa keessatti agarsiisuu danda'an, bitaa mirgaan immoo iddoowwan magariisa adda addaa keessattuu sadarkaa magaalatti hojiin magariisummaa bal'inaan hojjetamaa jira. Hojii magariisummaa kana bifa madaaluu danda'uun naannoo heektaara 50.7 kan ta'u guutumaa guututti magariisummaadhaan akka uwwifamu taasifamee jira. Biqiltuuwwan immoo waliigala naannoo 36,000 ta'an Hinxooxxoodhaa kaasee hanga asiitti bifa adda addaatiin asirratti akka biqilaniif dhaabuun danda'amee jira. Hojiin magariisummaadhaan lafa uwwisu, hojiin misooma naannoo, hojiin qabeenya eegumsa qabeenya uumamaa asirratti hojjetame baay'ee bal'aadha waan ta'eef guutumaa guututti kanneen kan hammateedha. Kaaffeewwan adda addaa of keessaa qaba. Suuqiiwwan adda addaa as keessatti of keessatti qabatee jira. Iddoowwan konkolaataa itti dhaabsisuu danda'an paarkiingiiwwan adda addaa of keessaa qaba. Riqichawwan adda addaa of keessaa qaba. Keessattuu riqichawwan rarra'anii jiran yookiin suspension bridge kan jennu isaan hojjetamanii naannoo 3 of keessaa qaba. Riqichoota immoo guguddaa adda addaa of keessaa qaba. Waliigala immoo asitti kan agarru kun jira. Haroon namtolchee asitti kan agarru kun jira. Guddaan isa tokko qaba. Haroon xixiqqoon immoo naannoo 16 ta'an waliigala Hinxooxxoodhaa kaasee hanga asiitti irratti hojjetamanii jiru. Kanaaf waliigala asirratti infiraastruktariiwwan wantootni tajaajila hawaasitiif gargaaran hundumaa akka of keessatti qabatuu fi of keessatti hammatu taasifame kan hojjetamedha. Biyyoota alaa keessattis immoo kan agarru fakkeenyaaf naannoo qarqara lageenii irratti iddoowwan taphaa ashawaa adda addaatiin kan hojjetamanii jiru. Biich daar jennee kan beeknu isaan sana asirratti hojjechuun danda'amee jira naannoo qarqara lageenii kanaati irratti. Waliigala waa hunda of keessatti qabatee jira. Iddoo bashannanaas iddoo gahumsa turizimii guddaa akka ta'uuf taasifamee to'i waa hunda qabatee akka misoomu kan taasifamedha jechuudha. Misoomni hojjetame kan hunda keenyati akkaataa dhaloota dhufuuf oolutti kunuunsuu fi eeguun dirqama keenyaan yaada jiraattotaati. Nuti kan nurraa eegamu qarqaaruu, eeguu, sirriitti irraa qolachuu, tokko ta'uu, tokko taane wadiroo adda addaa harkisuun gaarii miti. Yoo tokko taane kunoo kana ijaarreerra. Kuni fakkeenya guddaa kan kana caalutu immoo ijaaramaa jira.
yeroon kan misoomati yeroon kan beelofne misooma malee rasaasaa miti. Kanaafu walii tokko taanu walii agallu biyya keenya guddifnu. Namni siyaasa adda addaatiin adda adda ta'uu danda'a. Hundumti keenya namni kamiyyuu adda adda ta'uu danda'a. Garuu immoo inni kuni waa'ee biyyaati. Waan kana irratti namni kamiyyuu siyaasa kama deeggaruu, amantaa kama deeggaruu, namni kamiyyuu misooma biyyaa irratti walii galuu qaba. Kanaaf namni kamiyyuu hawaasi kana xinnaa guddaa utuu hin jedhini hundumtu deeggaruu qabaa jedhee nama naan. Kanaaf karaa ko'anii akkaataa kanatti guddaanis xinnaanis kana mootummaa bira dhaabatee deeggarsa ga'aa yoo godhe gaarii. Dhugaa hoo dubbanne baay'ee itti gammade. Ani akka mataa kiyyatti baay'een gammade. Biyyi keenya biyya alaa fakkaatti. Misooma kana tokkoffaa nuti eeguu qaba. Mootummaan keenya nu jaare, nu bareeche akka nam tokkotti tokko ana ka eeguu nala jiraatu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya Siimboo Finfinnee torbee kana misooma qarqara lageenii keessaa tokko kan ta'e Inxooxxoodhaa haga bishaan qabbanaatti kan ijaarame irrattidha kan argamnu. Egaa jiraattonni naannawaa kana jiraachatiin turan kanaan dura jireenya fokkisaa jireenya rakkisaa keessa akka turan yaada isaanii nuu kaasaniitiin kan jirani. Erga misoomni kun hojjetame bakka itti bashannannu bakka aara itti galfannu argannee jirra yaada jedhudha kan nu qoodan. Egaa bishaan qabbannaa akkanatti faayamtee haroo uumamaatiin miidhagdee bareeddeetiin jirti. Namootni guyyaa sanbattanii yoo barbaadan daa'imman isaanii fidachuudhaan akkanatti bidiruudhaan motora bishaaniitiin haroo kanarra bashannanuu danda'u jechuudha. Qophii keenya torbee kana kanumarrattidha kan goolamnu. Qophicha CMN Plus sagalee dhalootaa fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloodhaan qopheessuudhaan kan simbiraan gaaniidha. Qophicha kan dursee guddataa jamaatiin ture. Torban mata duree birootiin walitti deebina. Nama torbaniin waa taasisu.